Kana sini bareechee sini kaa'ee meeqa kaffaltaniif waaqayyoodha ittiin ilaaluuf kana addunyaa kana keessa dukkana keessaa ittiin baatanii ija keessan kanaaf kophee miila keessanitti kaa'atan yeroodhaan bittanii jijjiirrattu yeroodhaan qulqulleeffattu miti miila keessan isinii uumee jira waaqayyo meeqa kaffaltaniif mee miila keessaniif meeqa kaffaltaniif ijate isatti kophee kaa'atanii birrii baaftanii qaama keenya kanallee bareechee akkanaan kan nu uume sagalanni isaaf haa ta'u waan bareeda akkana godhee nu uume utuu funyaan keenya sirraa miti galgalshee asii gara booddeetti hin bahe maal akka fakkaannu laaltanii jirtu amma meembe utuu gurra keenya tokko asiin godhee tokko gara kanaan godhee maal akka fakkaannu laaltanii jirtu akka inni bareecheetti nu uume kana laaltanii jirtu meeqa kaffaltaniif reekadhaaf ani hin barbaadu akkanatti na uumii kan jedhee jira nu keessa hin jiru hojii waaqayyoo waan nama dinqisiisudha kanaaf galateeffachaa deemna Phaawulos beekumsa isaa sanaa seera beeku sanaa namoonni kun seera cabsaa jiru jedhee ture mormuudhaaf kan ka'e eega booji'ame booddee garuu wangeelaaf rakkoo adda addaa darbe itti deebi'anii itti duulanii jarri isaa wajjin turan nu kaadee kana booddee nu wajjiniin miti misira keenya beekaa seera keenya beekaa waan hundumaa utuu beeku akkam durra addaan ba'aa jedhanii namicha kana ajjeesna jedhaniitti kakaaniyyuu turan hin taane waaqayyo isaa wajjin gatii tureef Iyesuus Kiristoos isaa wajjin tureef kanaaf Phaawulos namoota cimsuu barsiifachuu jalqabe yogguu namoota sana barsiifatu maal jedhe kufuuf ka'uu argeera beela'uuf quufuus argeera kolfuus boo'uus argeen jira seera barachuu taanaan Gamaaliyaa namicha jedhamu nama seera beeku jala taa'ee seera baradhee tanan jira seera beeka garuu jedhe inni darbe jedhe wanta na dursee jirutti harka koo hidhadhaa jedhe wanta na dursee jirutti abdii guddaan qaba kaayyoo guddaan qaba kaayyoon koo immoo fooniin waan daangatee addunyaa kanarratti wanta hafu jiru miti ammoo kaayyoon koo abdiin koo addunyaa kanarra darbee kan jiraatu foon koollee yoo rakkoo adda addaa keessa dhufe lubbuun koo lafa boqonnaa guddaa argatti jedha waaqayyoon galatoomu kanaaf waamamne jara keenya kanaaf dhamaana kanaaf qaamni keenya dadhaba yeroo baay'ee of dadhabsina kanaaf soomna kanaaf kadhanna maaliif namni manuma tokkollee ijaaruudhaaf mana ijaarrattu baay'een keessan mana ijaartaniitu ammam dadhabdani ammam birriitti baastani ammam ganama galgala qo'ee mana kana iddoo kanatti utuun ijaaree utuun akkana godhee utuun akkana taasise jettanii itti dhamaatan amma eebbisattanii itti galtanutti barattanii kan eebbifamtan digrii isa ta'u maastarsi isa ta'u PhD isa ta'u sartifikeetii isa ta'u akkamitti dhibbamtanii halkanii guyyaa akkamii irratti hojjettan congratulation jedhanii gaafa graduationii keessanii sana maaltu isinitti dhaga'a inni irraanfattu isa sana isa rafiitii itti dhabdan isa nyaatatti irraanfattanii dubbisaa turtan sana hundumaan irraanfattu congratulationii sana gaafa graduationii keessanii sana ilaaltanii gammaddu Kiristaanaan akka kana Phaawulos kan jedhe akka kana amma in amaatu jedha in dadhabduu in buutuu in beeloftuu in dheebottu in arrabsamtu in tuffatamtu maal kanatti isin dhibaa jedhe innumti isin itti amantan Iyesuus Kiristoos illee ala addunyaa kanatti dhufe mooraa isaa keessatti dhalate ala inni barsiisuu jalqabu harka isaatii hidhamee lafarraa harkifame alangaadhaan qacceedhaan qaccee keessaayyuu qaccee isa foon namaa kana lafeerraa foon addaan baasu 666 garafame dhiigi isaa akka dafqaa lola'ee akka lola'aan lafarra deeme fannoo irratti fannisanii badiisaa malee lubbuu isaa baasanii ajjeesanii galaafatanii eega isarratti akkana taasisanii isiniin immoo akkamitti caacimaa kana
musin irratti hin taasisne gidiiraaf rakkoo adda addaa akkamitti isinitti finnee jedha. Garuu jedha hin sodaatinaa. Ani isin wajjin jira jedhe Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Phaawulos kanaaf dhuma isaa jireenya isaa keessatti gara Roomaa namoonni jiraatan yookaan Roomaa dhaqxanii jiraatan Seent Pool jedhama bataskaanni maqaa isaatiin hundeeffamee yaadannoo isaatiin hundeeffame. Mataa isaa morma isaa muraniitiyyuu dhanna isaaf qaama isaa addaan baasaniitu ajjeesanii Phaawulos Roomitti jechuudha. Ani akka carraa argadhee iddoo sana dhaqee ilaalee tanan jira. Gaafa mataa isaa morma isaa muran sana beektu miti morma akka kana godhaniitiyyuu asirra kaa'anii isa booddee karaa boodaatiin dha'u. Iddoo sadii mataa isaa naxxaree jedhuma jechuudha. Konkolaate ala iddoo sadii. Iddoo sadan sanatti maqnasa sadii hojjetanii mana tokko keessatti jechuudha. Bataskaana tokko keessatti. Mataa isaa ammawwanaatti yaadannoo kaa'aniifiyyuu mataan Phaawulos lafanni itti mataa isaa murame iddoo kana immoo konkolaatee jedhamee yaadannoo isaa ammawwanaa Roomaa keessa jira. Baduu hin danda'u jechuudha. Wanti nu Waaqayyoodhaaf hojjennu hin badu. Maaliif kaayyoon isaa isa darbe sana dhiisee akka isaa fuulduratti gatii balleessuuf jara keenya yoomiyyuu sammuun keenya yaadi keenya gara fuulduraatti ta'u. Waaqayyo kanan nurra ga'e jennee al tokko wanta kaleessa nurra ga'e sanaaf arrara fiitii kan namnu namoonni baay'een jiru. Nutti dhufa al tokko miimoorii keenyatti nutti dhufa. Yaadannoo keenyatti nutti dhufa. Kana keessa darbinee nuun jechisiisa. Garuu fuulduratti deemaa gara boodaatti hin deebiinaa. Saba Israa'el seenaa saba Israa'eliitiin gaafa Gibxiidhaa ba'an diinatu Museen baatee ni qabeenee deeme. Museen qabeenee ala deeme. Faroon booddeedhaan uummata amma kana gawwadhiisee eenyu irratti nugusa ta'ee jiraadhaa. Eenyuun garbummaadhaan eenyuun hambita jedhee itti dhufee ture karaa boodaatiin. Karaa jalatti deeman karaa dhimmootaati. Bitaaf mirgaan tabbaa ba'uu hin danda'an. Fuuldura jaraa galaana jira. Boodaan immoo diinatti itti dhufe. Garbummaan jara qabuuf. Eessa gallaa jedhan. Maal Musee jedhanii utuu sitti buluu karaa kanaan dhufette karaa baay'ee utuu jiru. Durumaanuu koo si hubachuu yoo hin dandeenye turre kottaa nuun jennaan Waaqayyoo sitti beera nuun jennaan tole jennee si dhugaa deemne malee gudii nu goote. Achumatti garbummaadhaan utuu qabamnee nu wayyaa ture hin jedhan. Si wajjin ba'urraa garbummaadhaan utuu qabamnee nu wayyaa ture. Akkasitti kun ol fidee amma booda kanaan booda garbummaan keenya isa caalaa waan cimuudha. Jarri kun garbummaan kanaan booda yoo nu cabsan, yoo nu qabatan, yoo nu booja'an isa kanaan duraa caalaa nu garbomsu. Akkamitti si duukaa si amannee baana jedhanii Musee amachuu jalqaban. Museen duraanis jara dhaga'ee miti, jaraan mari'atee miti kan jara fudhatee ba'e. Eenyuun amaneetu? Eenyutu itti beetu? Waaqayyoon itti beetu. Maal jettu jedheen maal Musee achitti boolla dhabamee fiddee asitti kunoo fuuldura keenya galaan bitaaf mirgaan karaa deemnu hin qabnu karaa cufamaan karaa booddee keenyaan diini nutti dhufee jira jennaan yaa Waaqayyo jedhee ija isaa wal kaasee Musee harka isaa wal kaasee laphee isaa wal kaasee yaa Waaqayyo situ beekaa jedhee uummanni natti iyyaa jira argaa jirta waan uummanni jedhee ummata wajjin maree koree uumee wajjin mari'achuudhaaf miti kan inni taa'e. Eenyu wajjin mari'ata? Waaqayyo. Siiniin ka'e yaa Waaqayyo. Ummata kanarratti situ na kaa'e. Andurumaanuu haasa'uu iyyuu hin danda'u fuuldura jaraa deemee jedhee tan isin mormaan ture. Inni ta'uun kaata ummata koo bilisatti baasta jettee kan na kaaste si. Amma diinitti dhufeera karaa deemnu hin qabnu. Maal jennaan? Musee jedhee Waaqayyo. Mana tiyitaa maal qabdee jirtaati jedheen maal qabee jira Museen ulee nama tokko see oolaatti meeggachaa ture sana qabatee jira wanta waan qabatee jiru. Egaa deemii gara fuulduree keettani Waaqayyo maal tiyitaa deemii gara fuulduree keetti maaltu jira galaana jira. Haadha maal rakkoo qabaree jedhi mee ulee qabdee jirtu sana galaanicha dhayigaa jedheen
beeka Museen galaanni bishaan muka gangashaafidha waan guddaa waan xiqqoo garagalshaafidha ummati sun utuu achi keessa waan deemu ta'ee garagalshee fudhatee deema lubbuu waasaniti Waaqayyo tajaajila waan inni qabu sanaan mee ulee qabdee jirtu sanaa mee diriirsi galaana sanarratti jedhee ka Museen ala ulee sana akkana godhee galaana sanarratti diriirsu galaanni sun oddoo lamatti kutamee ingogee jedha gidduu akka jirri ba'anuuf galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u amantaan kana maaliin qabaa jettanii gaddinaa anoo nama miti maaliin qabaan barumsa qabu beekumsa qabu qarshii qabu humna qabu jettanii abdiin kutanii Waaqayyoon qaba jedha ala sana Waaqayyoon waan isin qabdan eenyummaa keessan isin eebbise isa tuffatame wal kaasuu danda'a Waaqayyo isa abdii kute abdii toruu danda'a Waaqayyo biyyi kun immoo biyya baay'ee guddateedha fooniin guddatee jira waan baay'eedhaan guddatee jira biyya keenya ala dhufnu karumatti deemnu dhabna biyya gara Awurooppaa kana namni informationii dhabeetiyyuu odeeffannoo dhabeetu maraata biyya sana biyya kana immoo informationii itti baay'atee maraacha maaliif kuni kanatu gootee siin jedha tokko dhufeetu kana gootee siin jedha tokko dhufeetu kana gootee siin jedha in jalqabdaanotu kana barattee siin jedha in jalqabda torban booddee immoo isa maanuu jalqabee ture baakii otuu isa dhiistee immoo isa kana jalqabdee siin jedha isa kana jalqabdee siin jedha utunuma si achitu jedhin yerootti kun immoo akkasee fiigdu waggaa 5 waggaa 6 waggaa 10 taata maaliin hojjedhe amma wanaa jettaniitu abdii akka kutattan isin goote addunyaa kun dhiisaa Waaqayyootti duraan dursaati yaa Waaqayyoo jedhaati Waaqayyoo wal argaa isaan booddee karaa keessan anna akka maradhaa ta'a jechuu koo miti sammuun keessanii yaadin jechuu koo miti eenyuun dursaa jechaa jira eenyuun dursinu Waaqayyoon na dursinu waan qabnuun Waaqayyo nu eebbisa ana waan qabnuun Waaqayyo nu eebbisu ofii keenyaaf saba keenyaaf ummata keenyaaf biyya keenyaaf addunyaa kanaaf waan tolu waan gaarii hojjechuu danda'e kanaaf wanta san duraan dursee isa booda keenya jiru isa akka Faroon kana booddeedhaan dhufee nu boojachuu barbaadu dhiisaatiif fuuldura keenyatti kallattiidhaan mootummaa isaa kan nu qopheesse Waaqayyoon haa ilaalu isatu humna ture duuka boota Phexros Phaawulos fa'aa humna kan ture isa amma jarri mormi jiraa muramutti sodaa tokko malee maqaa kanaan hin galateeffatinaa maqaa kanaan hin barsiisinaa ala jedhamu maqaa Yesuus Kiristoos dhiisaa inni siruu jedhanii lubbuu jaraa amma jarri dabarsanii kennanitti kan ga'an waan jaratti mul'atudha. Istifaanos hin yaadattu Diyaaqoon Istifaanos ala dhagaadhaan isa tumanii ajjeesan waan duwwaa tokko balleessa malee inni jilgeenfatee jarri dhagaa baatanii jiru wal ilaalee jedha utuu naannoo isaa ilaalee maal arga namoota dhagaa baatanii isa ajjeesan wanta miti amantaa isaa sanaan Istifaanosiin garuu jilgeenfatee namoota jara dhagaadhaan isa reebanii ajjeesan duratti jilgeenfate wal jedhee gaafa ilaalu jedha samiin banamee ilmi waaqaa waaqa kan ta'e Yesuus Kiristoos samii irratti akka jiru Waaqni itti amanu sun gara inni itti deemu sun karaan inni itti aanu sun akkam akka ta'e itti mul'ate yeroo sana argu as galagalee jara kanaan yaa Waaqayyo jedhe waan hojjetan gati hin beekneef dhiifama godhiifi jedhe jara dhagaadhaan reebanii ajjeesuun sana